Harka fuunee akkam jirtu kabajamoo hordoftootaa fi daawwattoota chaanalaa YouTube waraana nageenya waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Egaa guyyaa har'aa kana akkuma mata duree viidiyoo kanaa irratti agartan akkamittiin qaama saalaa dhiiraa guddisuu fi jabaata taasisuu dandeenya kan jedhu qabadhee isiniif dhufee jira. Sana dura osoo gara barnoota keenyatti hin ce'inii maatii koo warreen taatanii hundi keessanuu baga nagaan dhuftaniin jedha. Ammuma laayikii tuqaa hin dagatina. Itti aanee wanta ani jechuu barbaadu warreen yeroo jalqabaatiif gara chaanala koo dhuftan subscribe tuquudhaan mallattoo bilbilaa bukkee jirtu erga tuqxanii ol gochuu hin dagatina. Sababiin isaas viidiyoon guyyaadhaa guyyaatti gadhiisu yookaan sa'aatii ani viidiyoo gadhiisutti dhufee isin qaqqaba. Kanaafuu amma gara qophii keenyatti ni ceena. Ana waliin turtii gaarii. Egaa jalqaba irratti kun akkuma feesii kana irratti argaa jirtanii kan nu barbaachisu dinnichadha. Dinnicha yookaan pootaatoo isuma jedhamu jechuudha. Taanee kunoo kakambar jedhama afaan Ingiliffaansa. Innis buqqee yookaan dabaaqula jedhama. Taanee dammadha. Taanee immoo sukkaaratu nu barbaachisa jechuudha. Amma itti aansuudhaan waan nuti goonu dinnicha kana distii yookaan birdistii yookaan distii sibiilaa keessa goone erga bisheessinee booda gara qophii keenyatti aanutti dabarraa jechuudha. Amma walumaan irra goonaa jechuudha. Bisheessina dinnicha kana dura. Egaa kun akkuma argaa jirtan daqiiqota muraasa booda bishaachaa jira. Danfeeraa bishaan isaallee. Gaggala gashinaa jechuudha walumatti. Akka walga'ee bishaatuuf beektu kan gaggala gashinu. Amma egaa kun akkuma argaa jirtan bishaatee irraa fuudhaan jira jechuudha. Ergan irraa fuudhee lafa kaawwadhee booda wanti gochuun irra jiru itti aanee qodaa kan biraa qopheeffadheen dinnicha koo kana suuffadhee kun akkasittirraa mummureen erga mummureen lafa naqee booda nan soofadhaa jechuudha. Kunooti garraa soofee qodaa koo san qopheeffadhe keessa naqadhaa. Egaa haalli kun seeraan itti fayyadamtanii naani baay'ee haala yeroo gabaabaa keessatti qaama saalaa warra dhiirotaa guddisuudhaan fi jabaata taasisuudhaan fudhatama qabudha jechuudha. Haalli kun haala miidhaa namarra geessisu miti. Qaama saalaa ofiitti waan soofan miti. Haaluma uumama ta'eetiinidha. Wanta nyaatamudha. Kanaafuu amma akka itti gammadan abdiin qaba. Itti aanee dabaaqula koo yookaan buqqee sana ciccireen kophaatti kaawwadhaa jechuudha. Itti aanee sukkaara koos qopheeffadheera, damma koos qopheeffadheera. Wanti gochuun irra jiru amma qodaa kan biraatti naqadhaa jechuudha. Dinnicha koos qodaa kan biraatti dinnicha koos nan naqadha. Buqqee koo kan dabaaqula koo kan barreessa jedhamu kanas akka afaan iddoo biraatti illee waan inni jedhamu hin beeku. Dabaaqulli kun warreen beektan jiraachuu dandeessu. Ergan godhadhee booda xiqqeesseen damma itti godhadhaa jechuudha. Sana booda sukkaaras xinnooma ittiin godhadhaa. Itti aanee waliin makaa jechuudha. Akka inni wal nyaatuuf istoovii irratti sirriitti waliin makaa jechuudha. Erga wal nyaachisee booddee haala salphaatiin, haala ajaa'ibsiisaatiin, haala hedduu namatti toluutiin kananii wanta kanatti fayyadamu jechuudha. Amma egaa kun qodaa kanarra naqadhaa. Sana booda waliin hin nyaachisa. Kun akkasitti erga wal nyaachisee goraan gurxiinsaa erga gargar bahee jechuudha. Tan dabaladhaa.
seeraani waliin makamuu qaba. Erga waliin makee booda akkasitti nan nyaadha jechuudha. Kun amma akkuma argaa jirtan nyaachaan jira jechuudha. Innaa kanaafuu yeroo hundaa gara ciisichaa utuu hin deemin galgala jechuudha. Torbee 2 haaluma kanaatiin yoo nyaattanii fayyadamtan bu'aa isaa salphaatti agartu jechuudha. Egaa kabajamoo daawwattoota koo qophiin guyyaa har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Akkatti gammaddan abdiin qaba. Guyyaa biraa viidiyoo biraatti nama walitti deebinutti viidiyoo kana like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Koomentii illee yaada keessan naaf kaa'aa. Galatoomaa. Bye bye.